share godha. Share godha shi. Warra nama tokko lamaaf jette jolle biyya arabaa kaddamaa guutuu walitti waame arrabsuu fi nu arrabsuu warra paartii duukaa siyaasa duukaa fiigaa oolu arrabsuu yoo barbaadan maqaa keenya dhaanii nu arrabsuu danda'u mirga guutuu qabu. Nuti akkasumatti warra jolle mana arabaa keessa walitti qabee kaddamaa jedhumoo ana tulkii jaraa itti share godha. Kaddama maal akkasin taate jara caalaa nama kaddama jechuun si addaame. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جابوا سلام وتعالى أكثر. Surbakan abiyyin birana gashi jawaren si affeerteetti jedhani welcome bilille invite ergachuu dandeessa si yaada kan ko ergan ibsadhee booda وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إفجمة الذي دونك يسنو. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيرو عبدو ويلكم.
kama sirbas nageessisuun dhufne man share godha nama fidaa yaada kiyya ibsa dhimba Chinimbona war funge chawkoti nukta I don't care nangal chwain fungu makoti Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Commenti keessan nan dabsa commenti yoon ilaaleya sanar qabada akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha akkam jumaan irraa baga guyyaa jumaatiin isin ga'e dhiyeera garuu nu biraas jira haa ta'u warra tokkoffaa warra siyaasaatiif jecha ijoollee kaddaama jedhanii ijoollee hamilee cabsanu lammaffaa ammoo dhimma Saaliyaa Saamii akkasuma artistoota keenya waan argee waan baay'ee dubbataa jirtu akka yaada kootitti jawaareen akka jawaaretti yaada isiniif ibsitii yoo isinii ta'e isiniif ta'a isiniif ta'uu baatus yaada kooti yaada koo kan ammoo namni akka kooti namni yaada kanarraa qoodatus hin jira jedheetu man amana jechuudha tokkoffaa dhimma qananii fi bililleen akkasuma qeerroowwan Saawudii irraa natti fakkaatu OBN irratti dubbatan irratti OBN miidiyaa kaddaama OBN maalo maal jechuudha kana jechuun maaluma jechuudha meenatti maa OBN jechuun sagalee ummataa jedha OBN jechuun sagalee miidiyaa Oromooti Oromoon kamiyyuu kan yaada isaa achirratti ibsachuu barbaade kan irratti ibsatudha Oromoon mana namaa keessa hojjetu irratti ibsatu Oromoon mana biyya keessa jiru yookiin immoo nama beekamtii qabu hojjetaa mootummaa waan akkasii miti kana yoo akkanatti ilaaltan taate dogongortanii jirtu maal jechuudha miidiyaa Oromootiimi abbaan fedhe sagalee isaa irratti ibsachuu qaba yaada keessa jiru irratti ibsachuu qaba uummanni biyyaas yaada sana akka irraa qoodatuuf jechuudha fakkeenyaaf ana OBN irratti yoon argame ani kaddaamaadha mana namaa keessa hojjedha jawaareen OBN irratti argamte an mana namaa keessa hojjedhee fi miidiyaa OBN irratti yaada koo hin kennadhu akkamitti maafan hin kennan miidiyaa ummataa jechuun maal jechuudha sagalee ummataa jechuun maal jechuudha isinoo jirtuumi kan TPLF irratti deemtanii kan dubbatan hayyoonni keessan jiruumi kan TPLF irratti deemanii kan dubbataa jiran dimtsa wayyaanee irratti miidiyaa TPLF irratti warra dubbatan waa jettaniitu jarri hamma ijoollee kaleessa OBN irratti dubbatanii waa jettan dura dhaqaatii jara miidiyaa wayyaanee irratti dubbatanitti xiis jedhaa jarratti dubbadhaa kaati kottaan itti dubbadhaa nuti yaada biyya ijaaru qabna ijoolleen badhaadhinaa kaddaama sataatu
beekaas haa ta'u wallaalaas haa ta'u yaada biyya ijaaru qabdi. Yaada biyya ijaaru gaafa qabaattu immoo OBN DC Aljazeera irratti argamuu dandeessi. Liqimsi kana si ta'uu baate I don't get nan galchu. Akkamiyyi kadaaman OBN irratti argamti. OBN jechuun miidiyaa ummataatiin kan nama dhuunfaa tokko miti bar OMN miti kan namni dhuunfaan boorsaa kaatee deemu maallaqa namarraa funaanee banatee ka'ee namni dhuunfaa boorsaa kaatee deemee abbaan barbaade irratti hirmaatee abbaan barbaade irratti hirmaachifamne OMN miti. Deemaa OMN irratti waan feetan jedha. Dhimmi OBN isin ilaallatu miidiyaa mootummaati. Miidiyaa mootummaa erga ta'etti ayyoo yaada qabaadhe jara OBN itti bilbilee yaadan qaba yaada koo kana gara miidiyaa keessaniitiin ibsachuun barbaade yoon jedhe dirqama qabu narraa fuuchuudhaaf miidiyaa mootummaa hanga ta'etti jechuudha. Dura maal akka dubbatanuuf maal akka dubbachuu qabdanu beekaa. Maayyi mullaa beekaa of gootee asirraa afaan banti wallaaltuun duwwaan jechuudha. Beekaa of gootee asirraa afaan banuu keetiin duratti maal dubbachuun qaba maal dhiisuun qaba jedhi hubadhu hundi kan kee jechuudha. Eegalan dhufa. Yes. Hello. Hi. Yasmin. Yeah. Thank you. Siniteera maal akka dubbachuu qabdanuuf maal akka dhiisuu qabdan. Ijoolleen mana Arabaa keessa hojjettu OBN irratti dubbachuun maaliif isin dhiba? Yoo yaada gaarii yaada biyya ijaaru qabaatte yoo tokkummaa kan leelliftu taate akka keessanii koo biyya gubattu biyyi hadii gamtuu miti kan jarri jedhaa jiran. Yaada biyya ijaaru qabdi. Kaddaamaan isin tuffattanu an fakkeenyaaf kaddaamaadha. Ilmi kiyya bor addunyaa bulchuu danda'a. Ilmi kiyya doktora akka namicha gantuu Ameerikaa jirtu sana Teedros Adaanee ta'uu danda'a. Angaruu kaddaamaadha akka itti ilma koo barsiifataa jirutti bor achi naaqa qabuu danda'a. Kaddaamaa akkamitti tuffattaati? Ati eenyu kan kaddaamaa tuffattu? Ofiitii kaddaamaa taatee dubartiis taatee dhiiras taatee dura kaddaamummaa keessaa of baasii keeyti kaddaamaa jedhiiti nama xiqqeessi. Kaddaamaa jechuun hojjettuu jechuudha bar zaraafii miti hattuu miti bilbinnaa kan baangaalii jala dhaqee suuraan asirraa as jira facaaruu miti bar. Of dandeenyee ofitti amannee humna keenyaan hojjannee kan jiraannudha. Kan ofii keenyaaf asitti jechuudha aarsaa barbaachise kaffallee maadaamiin aarsaa barbaachisu nu kaffalchiisaa kan maatii keenyaaf biyyatti gammachuu taanudha nu kan maatii keenya biyyatti gammachiisnudha. Dura kaddaamaan kun eenyu isin jedhi bari qashimullaa tish eenyu ati kan kaddaamaa jettee tiksee gaalaa jettee ijoollee arrabsitu. Tiksee gaalaa sin jedhin tikseen gaalaa isa maatii isaa biyyatti ofiif ilmoon dhiiraa gadi jedhee bosona Arabaa keessa deemee maatii isaa biyyatti qolee ol qabachiisee abbaa hajjaa'ifatee haadha hajjaa'ifataa jiru. Ka akka keetii sa'aatii 24 online irra taa'ee afaan tasa afaan xiraa oolu miti. Nama hojiitiin hojii isaatiin xiqqeessuu hin dandeessan. Abbaan feetan hojii inni hojjetu nama xiqqeessuu hin dandeessan. Eeyyeen kaddaamaadha. Eeyyeen kushiinaa maadaamii keessan ergama. Eeyyeen shintibeetiin dhiqa. Ittiin boona fayyaa qabaadhee kana hojjechuu kootiifoo baay'een boona. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi namaa fayyaa naa kennee hojjedhee rabbiin kana keessaa naa baasu. Garuu isin ittiin hamilee namaa cabsuu abadan hin dandeessan. Ijoolleen OBN irratti hirmaatan yaada bilchaataa waan qabanuuf yaada waan isin caalanuuf waan yaada biyya ijaaru qabanuuf achirratti hirmaatan. Kun immoo isin hin gubu. Yoo nama taatan akka jiraatti yaadaati akka jiraatti waan biyyaaf ta'u yaadaati deema achirratti hirmaadha. Namni sin dhorkee hin jiru. Bilbila jaraa yoo ta'e peejii jaraa jala jira. Nam tokkoyyuu wanti sin dhorkuu hin jiru. Hanga isin yaada biyya ijaaru hin qabnetti immoo hanga isin waan gaarii tokko hin yaannetti immoo OBN miti OMN keessanuyyuu badduu baateetti baddeettis. Kanaaf afaan nutti hin baninaa. Hin dandeenyu
Kaddamaan kamitti kaddaama namaan jetti sanii ofiisiitii kaddaama tikseerree ofiisiitii duuti tikseerree taatu akkamitti tikseerree jetti tikseerree koo kabajaa qaba bar an maal keessan jira yookiin maal keessaan ba'e jedhii keetti namaa waa jedhe jarri kaayiroo teessanii kadhattanii sadaqaadhaan jiraataa namaa waa jettanus isin an maal keessan jira jedha kadhattoota jechuudha. Kadhattoota natu siniin jedhe. Gantuu fi yartuu hundi baandaa. Wanti isin beekuu qabdanu isin dhugaas nutti fakkaatee hayyoota keessan jara TPLF jala siqaa jiranu jala deemtu. Garuu jaraaf TPLF baajata guddaa maddabdee baajata nyaatanii jiru jarri. Sanatu jara keessaa dutaa jira. Sanatu isinitti gadi yaa'aa jira. Isin garuu jara dhugaatti quuqama Oromoo qabu jettaniiti jala yaatu. Sinittiin faradamu miskiinochi. Hamma waa'ee OBN irratti dubbachuu kana booda OBN irratti hunduma keenyatu dubbataa waan isin gubu tokko hin qabu. Hin dubbanne yaada biyya ijaaruu qabna. Kanaaf maal biyyatti namni raafuu gurguru, namni shunkurtii gurguru, namni dinnicha gurguru, maatiin gabaa keessatti namni interview godhamee dubbataan jiru. Maaliif ijoolleen biyya Arabaa hojjettu achirratti dubbachuun isin ajaa'ibe. Kara deemaa nama karaarra deemu interview godhanii yaada irraa fuudhaan jiranu biyyatti. Maaliif keenya isin dhibe fakkeenyaaf maaf kan bilillee isin dhiba maaf kan qananii isin dhiba isin dhibuu hin qabu abeedan isin hin dhibu isinillee hin galchu. OBN sagalee boqqolloo jettanii tumi maaltu isin galchere hamma sagalee boqqollootiif maaltu isin dhibe gaafa nu OMN irratti dubbanne dhuguma OMN irratti maaliif ijoollee badhaadhinaa fidde jettanii dubbachuu dandeessu. Hamma moo hin dandeessanu isin hin laallatu isin baandaadha isin fardee wayyaaneeti deemaa dimtsa wayyaaneer deemaa OMN wayin OBN isin hin laallatu. Araat naqab tokkitti isin hin laallatu. Waa'ee artisti Saaliyaa Saamii har'a suuraa si gadi garagalchaa jirtu irratti babarreessaa jirtu. Dhugaa rabbi nama gaddisiistu. Nama keessan nama paartii keessan deeggaru isin ofirraa dhiibdanii waan hin taanetti galchaa jirtu. Fakkeenyaaf isin badhaadhina hin deeggartu ta'uu danda'a. Garuu wayyaaneen deebi'uu hin qabdu jettee waan amanteef wayyaanee hunduree dhaabbachuun qaba waan isin jetteef itti duuluun qabdan. Ma badhaadhina deeggaruuf dhiisuu si'eessatti beektu. Mee maaliin beektu gadi baatee waa dubbatteetti? Ofirraa dhiibdanii nama bakka hin barbaanne hin ga'aa jirtu. Rakkoon qabu. Yeroo isin ofirraa dhiibdan badhaadhinni harka lamaan simatan. Nutilaa nama simachuu malee nama ifachuu illee hin beeknu, nama xiqqeessuu illee hin beeknu, ijoolleen badhaadhina wanti hin beekamtu nama xiqqeessuu, nama ifachuu, nama tuffachuu illee hin beektu jechuudha. Kanaafi nama keessan ofirraa dhiibdanii waan hin taanetti galchaa jirtu. Isin hin galchuu waa'een Saaliyaa Saamii, waa'een artistoota kamiyyuu isin hin galchuu likki keessan isinitti himaa jiru. Osoo nama taatanii sammuu qabaattanii jararraa waa barattu malee jiraa waan jettanu. Maaliif isin waa'ee Oromoo jara caalaa isin hin beektanu. Waa'ee Oromoo kan itti hidhame, kan itti garafame, kan itti biyyoo nyaate jira malee isinii miti. Kanaaf isin hin galchu waa'een jiraas. Jarri qabsaa'ota hin beekan waan fedhan anamma Saaliyaan yeroo isin kaafaa deeggartutti takka waa tokko hin jenne. Maaliif an Saaliyaarra waa hin beeku maaf kaafaa deeggarti jechuun hin qaba hin qabu an Saaliyaarra waan beeku Saaliyaan na caaltu beektuudha. Saaliyaan Oromoodhaaf hidhamteetti Saaliyaan Oromoodhaaf dararamteetti hin beeka. Even Kadir Martuu jechuudha. Amma inni hin beeku paartiilee hin qabu garuu hin mormaa badhaadhinaati badhaadhina hin mormaa. An Kadirin baay'een kabajaan hammallee jechuudha. Maaliif biyya Suudaanii keessatti mana hidhaa Koobar jedhamtu keessatti waan inni ta'e ija kootiin hin argee deemnee achitti argineerra waan ta'eef akka carraa viidiyoo kana yoo argeeyyuu hin beekan iyyuu jechuudha gaaba'uu danda'a. Waan tokko hin jedhuuniin mana hidhaa Koobar keessatti waan inni ta'e TPLF wayyaaneen achi keessatti hiisiftee waan isa godhaa turte waanan beekuuf jechuudha. Kanaaf callistanii ilaa artistoonni keenya waan fedhan deeggaran jarri badhaadhinaas taatanii jarri girrisaan waan fedhan deeggaran jara caalaa nuti hin cinqabne Oromummaadhaaf jara caalaa nuti hin tahamne waa'een jaraa jaruma qofa ilaallata waan fedhan deeggaran nuti garuu waa'ee jaraa dubbachuu hin qabnu. Okay, maanna kan ta'e abbaan ta'e waa'ee sharmuxaa jedhee ture an sharmuxaa miti
kadaamaan sharmuxaa miti kadaamaan kabajaa mana keessa hojjetti osoo waan hin sharmuxaa ta'eeti mana arabaa keessatti nan agartu ture akka aktivistii keessan hawwii sana Baangaalii fi ilma Oromoo waliin akkanatti miidiyaa irra zoorsifaman ture yoo qabaatti suuraa akkasii fidii maxxansi yoon sharmuxaa ta'e akkasiyan okay siteera anna bilillee yoo jiraatte invite ergadhu namni biraallee yaada yoo qabaatan invite ergadha artistoota Oromoo irraa bu'aa beekaa irraa bu'aa eenyuun jala akka deemtanu bara girrisa isiniifan jedhaara ani ijoollee badhaadhinaatiin jenna ijoolleen badhaadhinaa waan hunda yoo hin beekti girrisa nama kamii nama jala deemtanu sana maaliif akka jala deemtanu bara nama yaada hin qabne nama amma maal deeggartu isin qoyyaa mee amma isin maaluma deeggartu ishi badhaadhinni kun isinii hin taane ajan utuma kaamee badhaadhinumti kun aangoorraa bu'e maal gochu eenyuun aangoorra nuu baafachuuf mee isin akkamitti yaaddu garuu sanuu maatiin keessan biyya keessaa koo kaadireedha meewwana kaadiree badhaadhinaati maatiin keessan isa sinaasirraa afaan banta tokkoon keessan wal beekna waan taaneef jechuudha kanaaf afaan hin baninaa bilillee yoo jiraatte invite ergadhu namni biraallee yaada qabaatan invite ergadha kadaamaa jettanii walitti qabdanii ijoollee miskiina hin arrabsinaa fakkeenyaaf anatu dhimma siyaasarraa dubbataa raami ana jaware Ibrahim yookiin jaware Aggaaroodha maqaan dhaa dubbadha bilillee jedha maqaa dhaa dubbadha qananii akkasuma qananii muniiraa jedha maqaa dhaa dubbadha kadaamaan jedhina kadaamaa yeroo ittanu ijoollee miskiinota dhimma siyaasaa hin qabne mana keessa jiran hamileen cabsina hamileen keessanaa cabu harroota jechuudha akka namaatti yaaduun beekne sanummoo an kadaamummaa kootiin nan boona bar tish an maatii kootiif waamee kan godhaas ta'e kanaaf ittiin hin boonaan eenyuun keetiyyuu hamilee ittiin nu cabsuu hin dandeessu akkasuma hiriyoonni kan koo hundinuu eenyuun keessan hamilee keenya nu tuquu hin dandeessan nuti nama hojiiti Baangaalii wajjin suuraan keenya meerri ijoollee badhaadhinaa mee fidaati kan Baangaalii wajjin asirra zoorsifamu kan yookiin viidiyoo qullaa akka kan zaara sanatti quba ofitti naqxu mee fidaa hin argattan abadan ijoolleen badhaadhinaas immoo badhaadhinas taatanii ijoolleen mana namaa hojjetan waan kanarraa of qusadha maqaan nun cabsinaa ijoolleen keessaayyoo amma kan isin irratti xiyyeeffatamee jiru ijoollee Jimmaati ijoollee Jimmaa rabbii keessanidha dhiira Jimmaas ta'e dhiira biyya biraa hin amanina indumma ittumaanuu naasayna yoo asoftan immoo viidiyoo koolii akka nama hin asofne screenshot isin godhatanii asirra maxxansuu barbaadu viidiyoo koolii abadan dhiiraa hin naasayna yoo asoftan audioodhaan ittiin dubbadhaa baasoo barbaadaniin jechuudha dhugaa rabbii keessatti ijoollee Jimmaa irratti xiyyeeffatamee jira ijoollee Jimmaa ijoollee badhaadhina deeggartuu irratti xiyyeeffatanii jiru an garee jaraa keessan jira waan ta'eef jechuudha garee jaraa keessan jira waan ta'eef of eegadha ijoolleen shamarranii nuyyee laasisina na bililleen jirtu natti fakkaata namni biraa yoo yaada qabaattan ergadha nan ba'a jechuudhaan isinii waliin iyyaa ooluu danda'u uummata sammuun goge Siergera abadewe Samira Abdulkadir Siergera barin qabattu sodatta yoo ta'e ergatini karwe sabontu Oromoo Tofik Oro okay Tofik Sen namni yaada qabdanu ergadha jechuun yoon qabaanne nambaa waan ta'eef jechuudha billeen jirtu qananii sun jirtu misilaa jarara maaliif akkatti duulamellee barra billeen dhufteerti okay